ናት ከዚህ በፊት ስንል የነበረችው ልጅ ነች። በዚህ ወይ ያው እኔ ይወደኛል አንቺ ዝም ብለሽ እያስጨነቅሽው ምናምን ስለሆነ እንጂ የት ነበርክ? ሰው ላገኘ ነው ሰው እኮ ከማን ጋር ነበርክ? ምን ይሰራልሻል? ማወቅ ስለሌለብሽ ነው አስፈላጊ አይደለም። ለምን እኔ ባቅ ምን ይፈጠራል? ከሰው ጋር ነበር እኮ። ማን ነው ያ ሰው? ያገኘኸው ሰው ማን ነው? ግዴታ መናገር የለብኝም እኮ እናቴ። አሁን ስለ እሱ አትነግረኝም? አሁንም ልትዋሸኝ ነው? ቅመሜ እንደምታስቢው አይደለም። ልቀቀኝ፣ እንዳትነካኝ አንተ። እንደምታስቢው አይደለም። የላኩልሽን ቪዲዮ አየሽው እንዴ? እና ዌልካም እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ ወይ ያው ጉቡ እኔ ይወደኛል አንቺ ዝም ብለሽ እያስጨነቅሽው ምናምን ስለሆነ እንጂ እድሜ ልክ እንደዋሸህ ነው ብሩክ። ቡታጀራ ይሄ ሁልጊዜ ቡታጀራ የምትሄዱ ጭቅጭቅ፣ ሁሌ ጭቅጭቅ። አሁን አዲስ ጭቅጭቅ። ልጅቱ ስራሽን ቢ ወላሂ አያችሁ። አሁን ፑፑ ላስተካከል ሄዳለሁ አንቺ ስትሄድ ያበላሻል ያለ ይሄ ነው። ሃይሜን ቢ ብላ ነው የሄደችው እንዳያችሁ ነው። ፑፑ ደግሞ ልጅቱ ለህይወት ውስጥ ለወጣቱ ነው መሰለኝ ልጅቱ ጋር ያገናኘው። እሷ ደግሞ ምን አረገች? ፎቶ አንስታ ሰው አዘጋጅታ ወደ ሃይሜ ላከች ማለት ነው። እሷ የምትቀመጡ ቦታ ማለት ነው። እንዳያችሁ ነው። አሁን በቃ ህይወታችሁ መቼ ነው? እኔ እንጃ ወላሂ መቼ ነው? በቃ መቼ ያ ረቢ ኮ አጋማ ኩማ አርጊተኒ ቡሩኬኒ እንገዳ ቡታጀራ ዴመኒሩ ጀቹዳ ሃይሜ ፋጅኔ ኩማ አርጊተኒ አቹማን አስተካከሉ ዴሜ ማልተ የወጀተኒ ጋማ ቡሩኬኒ ጃለሌ ዱሪ ሰና ጅሬኝ ሳኬ ሰባሱ ዴሜ ፈካተ ጊዜ ሁንደ ረበሽቱ የቹዳ ሃይሜ ስብራና ፉ ጀተ ዴምቴ ይወት ዴምቴ ነጀላ ተበላሻ ኢኒን ዴሙ ፊ አተስመትና ኤገ መጉያ ሰዲቲ ጀዴ እንዲ ዴፋና ረዴምቴ የቹዳ አማ ማልጎቴ ፍቅረኛኒ አኩማ የሰነጋ ጃለቴቲ ጨነጠ መሌ ቡሩኬን አናን ጃለታ በገነጋን ኡፍተኒ ፎቶን ሲ ኤርጌ አርጊቴ ጅርታ ጀቴ ፎቶ በከኒ ወሊ ቀጠረኒ ዴሜቲ ፎቶ nama biraa oskaatiin kaastee isheetti ergitee jechuudha. Nama biraatu kaaseera. Isheen nama of jalatti godhattee jechuudha. Haimeetti ergitee jechuudha. Argitanii haimeen immoo eessa ooltee dhuftaa jette burukeetiin. Nama biraan deemee jedhe. Maaliif deemtee jette. Maal si godhamu sitti mee jedhe. Amma na sobdamoo dhugaadha kun jette foto sanas sagalee ishee waan isheen jette burukeetti agarsiisaa jirti jechuudha. Burukeen wallahi inni garuu astakaakalee jireenya isaa keessa hintala sana baasuufidha. Hintalli immoo akka jireenya ishee keessa haimeen jireenya isaanii keessaa baatu gochaa jirti malee jireenya burukee keessaa ba'an jirtu jechuudha. Nama gaddisiisa. Yaa rabbi ullee ciqiciq. yoom taragaagotanii akkuma nama tokko yoom gatteessanii ani wallahi yeroo Buttaajara deemta kana maaltu jira jedhani yeroo hunda kana Buttaajara wallahi sheexaana cimaa jira jechuudha. To Buttaajara achuma mul'achuu istute beeksisa keessan akka gootanii hin qabdan malee wallahi nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Akka kanaan dhuftu jennee siniin akka kanaan miti siniin nuti siniin kabajaatiin jaarsummaa keessan jaarsa ergattanii nagaatiin ol deebitu seene malee akkuma deemtanii attanii guyyaa lama tokkotti ciqici kaastu jennee miti kan nuti yaannee jirru jechuudha. Dhugaa rabbi gizuma attanii Buttaajara geessanii bishaan Buttaajara uddanii guyyaa tokko guyyaa lama ooltanii achumarraan jinnoonni sin keessa facaate. A'uuzu billahi minash shayxaanir rajiim. Wallahi a'uuzu billahi minash shayxaan iblis jinnii kana wallahi laazim. Ya rabbi nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Akka inni garuu wallahi burukeen amansiisee jireenya isaa keessaa baasuun malee ishee wajjiniin ta'uu miti. Ammas astakaakalaa jedheeti nan astakaakala jedheera. Ageessanii jirtu viidiyoo meeqatti jireenya keenya keessatti anaaf haimeetiin jeequ astakaakalee jireenya koo keessaa baasuufidha. Warra gizee hunda nu jeeqanii jedhe. Ammanni kanaaf deemee jechuudha. Achitti waamee hunda himuuf natti fakkaata. Amma maal goota isheen akkuma argitan gaga han isheen hojjettee jechuudha. Han isheen jettee haimeetti ergitu immoo argitanii jirtu jechuudha. Haimeen wallahi aartee
አርቴ ኪው ጀተት ወላሂ ኪው ከቹን አማ እድሜ ልክህን እንደዋሸህ ነው። ለሌላ ፐርፐዝ ነው። አይ እኔ ነኝ የተጣበቅኩባችሁ አይደለ? እኔ ነኝ የተጣበቅኩባችሁ። ሳትይዘኝ አውራኝ። እንደሱ አይደለም። እሺ ልስማ። ሁሉም ነገር እንደሱ አይደለም። እሺ ልስማ። ካስረዳኝ አስረዳኝ። ወይኔ ኧረ በማርያም ተው። ኧረ ይበቃሃል በእግዚአብሔር። ከዚህ በላይ አታታልለኝም። እሺ ጅል አይደለሁም እያልኩ እኔ እያታለልኩሽ ምንም ሰበብ አታድርገኝ ሁልጊዜ። በምንድን ነው ሰበብ ያደረግኩሽ? ማንም አብሬት መጣ። እውር ሆኜ ነበር አይደለ? ታውሬ ነበር። ሀይሚ ለምን አትሰሚኝም? ለሁለታችንም ብዬ ነው። ነገርኩሽ እኮ ድጋሚ ህይወቴ እንዲበጠበጥ አልፈልግም። ሚዜ እንድትሆን ነው ወይስ ሚዜ እንደሆናችሁ? ሌላ ሰው ባይህ ለማመን ይከብደኛል። አፍቃሪ ነኝና ሳስበው ያመኛል። ብሰማም ክፉ ነገር በአንተ ቂም መጫወቅና አይሆንም እላለው ወድሃለሁና። ሰላም ሰላም። akkuma geessan egaa akkuma argitan egaa dubbiin akkuma argitanii jechuudha. Dubbiin amma immoo kan caalu ta'ee jira ammasii jechuudha. Yooma buttaa jaraa deemanii yeroo hunda cikichikiidha, yeroo hunda rabshaadha. Gammachuutiin olii buttaa jaraa deemanii jennaan guyyaa tokko oolanii gammachuutiin jennaan gaafa lammaffaa akkuma kanaatti ibiddatu dhufaa jechuudha. Amma gizee finfinnee jiranii tazanaanna'anii nagaa isaanii kolfanii taphatanii waliin ol ba'anii gadi ba'anii galuu jechuudha. Yoo buttaa jaraa dhaqani guyyaa tokko yoo wal arganii wal faana kolfanii roote gaafa guyyaa lammaffaa ibidda qabatee jechuudha. Ibiddatutti qabate gaafa guyyaa lammaffaa. Dhugaa rabbi. Burkeen akka isheen deemtu hin barbaanne. Ani hin deemuuf yooti deemte na jalaa tabalaashaa nuuf faayidaadha booda keenyaaf xiqimiidha jedhe. Waan isaa inni waan darbee ta'eef dura na dhiiste deemte amma jireenya koo keessaa bahii jireenya koo diiginii jechuuf achitti argame. Isheen immoo maal gooti akkuma argitan egaa footoo nama biraa oskaatiin kaachisiistee isheetti ergite. Isheen burukee harka keessa gashachuu barbaadde jechuudha. Haimee amma yoomitti ija banadhu bilxii ta'e dhugaa rabbii. Haimee ati tasaasati. Usaa በአንቺ በኩል መያዝ የምትፈልገው ሴት ናት እሷ። አንቺ ደግሞ ብልጥ ሆን ወላሂ ሞኝ አትሆን። እሷ አንቺን አባረራ ብሩኬን መያዘት ትፈልጋለች ልጅቱ ማለት ነው። አትተሳሰት የኔ ውድ አትተሳሰት። ብሩኬም ሰምተሻል፣ ለስተካከል የሚሄድ ነገር አለ። አንቺ ስትሄጂ ደግሞ ይበላሻል ብሏል። ስለዚህ እንዳሉሽ እንደሰማሽ አይደለም ሁሉም ነገር። ሀይሚዬ ተረጋጊ፣ የኔ ቆንጆ ተረጋጊ። ማሊፊ አሪፈቹን እንበርባችሱ ዋኑ እንደቱ ኦብሳቲን ዋኑ እንዲኩን ዋኑ እንዲሆነለ አሪፈተኒ ዋን ቶኮ ኬሰ ፊገኒ ዋን ቶኮ ኬሰ ገሉን አርሳና መከፋሽስ ተንተቴፊ ከኒሽን በርባዱ ቦታ ሀይሜ ቀበቹፍ ዮሙ ገደተኝ እንጪስቴን ቡልቱ ጀቹዳ ብሩኬ ከነረሞ አቲሞ ዋን አመንሲስቱ ሂንቀብዱ amansiisuuf fiigiin waan dur dhiiste bira darbite miti wal dhiistanii walirraa galtan miti dur maal amansiistaati maal amansiistayyuuti amansiisumayyuu naqiin kana nama dur si gatee si barbaadu jedhee si biraa deebe yoo wati bakka gaarii geesse bakka guddaa geesse si barbaadu maatti godhatayyuuti han amansiistu ati garuu haadha kootiin laala dubartii godda'amtu dubartii mi'amtu barbaadu karaa nagaatiin dubbadhee karaa nagaatiin hiika jetteeti mitiire hanati yaaddu garuu akkati yaaddu namni argitee akka isheen si goote ati amma karaa nagaaf deemte isheen immoo isheen hojjette argitee jireenya kee baxabbattee jechuudha. Kanaafuu nama gizee ijoollummaa kee gizeeti barattu gizeeti waa tokko hin qabne si gatee si biraa deeme si barbaadu jedhee har'a gizeeti darajaa gaarii geesse immoo si barbaadu gungumaa waan ishee raddaatu iyyuu hin qabdu kana dhugaa rabbii. Maal isaa raddaata kana dhiistee jireenya keetti fufu waanuma kana kadhattu iyyuu hin qabdu waan si kadhachiisu hin qabdu. Haimeen immoo bilxii ta'uu qabdi asirratti. Amma kana rabbi haimeen boru yoo kaate egaa wayini finfinneetti argamti jechuudha akkuma malee. Maal nama maaliin kolfa kana wallaahi laazim. Amma boru haimeen finfinneetti argamti. Buttaa jiraan jirtu boru. Maaliif uftee jechaa jirti. Maaliif uftee jechaa jirti. Kan isheen gaafataa jirtu jechuudha. ከባድ ነው። አራኡ ያ አላህ መቼ ይስተካከላል ሁሉም ነገር? እናንተ መቼ ነው እንደ ትልቅ ሰው የምትሆኑ?
እንደ ህፃን ሁልጊዜ አረባካችሁ ተው። የህፃን ልጅ ጫወታ ትጫወቱብኝ። ምን ሆናችሁ ነው? ሁልጊዜ ወላሂ ስለቻል። ከፈት አካባቢ አንድ ቪዲዮ ከሷ ጋር ሰርቷል እና ባለፈው ያለፈ ነው ሲለኝ እሺ በቃ ብዬ ለማመን የሞከርኩት ለዛም ነበረ። ምክንያቱም ከኔ በፊት የተሰራ ቪዲዮ ነው ያ እና የደረሰኝም ፎቶ የዛኔ የተነሱት ሊሆን ይችላል ብዬ ሁሉን ነገር በይቅርታ አልፌው ነበረ። ግን የአሁኑ ግን እንደዛ አይደለም እና ከዚህ በላይ ምንም አይነት ማስረጃ አልፈልግም። በእናንተ ፊት ጠይቀዋለሁ። የሚመልስልኝን ነገር አላቅም። ምናልባት የተላከልኝን ቪዲዮ የሚመስል አይነት መልስም ልጠብቅ እችላለሁ። ማለት በቃ እኔ ጉዴ! ኧረ ተው ባካችሁ፣ ተው። መቼ ነው አሁን? ብሩኬ ጠርጣለች። ብሩኬ ሲመጣ ነው የምትጠብቀው። እሷ እንዳያችሁ ነው እንግዲህ። ምን ይደረጋል? ሁልጊዜ ሳምንት ጥሩ ደስታ ሲያሳለፉስ ደግሞ ሁለት ሳምንት ብጥብጥ ነው። ሁልጊዜ አንድ ሳምንት ደህና በሆኑ ሁለት ሳምንት ደግሞ 3 ሳምንት ግርግር ነው። ብሩኬ እንግዲህ ፈርዶባል። አሁን ፈርዶባል። ራሳዎቹ እንግዲህ ከዚህ በኋላ አላስቀምጡም። አሁን ፎቶ ምናምን ያዩ ነው አላስቀምጡም። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ማለት ነው እንግዲህ ፈርዶባል። አይ ወንድሜ ምን ይደረጋል? አማ ከና ቦደ ሲንኬኘ ኡመኒ አርዲራ ብሩኬ አርዲራ ሲንኬኘ ኡመኒ አማ ከናን ቦሮ ጋ ያ ረቢ ብቻ ሙሽዬ ብረንገይ ማሌ ብሩኬ ከበርባደን ጎዳ ሙሽዬ ብቻ ጡቂና ሃደን ጡቂና nama gaddisiistu dhugaa rabbi. Jireenya namaan keessa maaf hin baatu jedhaman. Maaliif hin baatu kuni giddeetiin jireenya namaa ta'a. Kadhatanii bultii taa'ama moo dhiirri koo nama jaallate malee abadan amma burukeen garaa laafummaa isaa dubartiin miidhu dubartiin cokkonu jechuu fi kana lamaan maxee jireenya keessaa keenyaa baay'ee jedhee ishee kadhachuu dhaqaa jechuudha. Ishee immoo argitanii kan isheen hojjettu diraamaa isheen hojjette kan isheen hojjettu halkanii guyyaa haayimeef burukeen akka isaan tokkon taane akka isaan gizee hunda ciqici akka isaan gungumaa akka isaan tokko ta'anii raftee bulaa jirtu jechuudha. መልካም እንኳን ደህና መጣችሁ ጀቴ አቲ ጃለቴ ፈጃተ ማለ አና ማለ ሲኒን ጃለቱ ሲቱ ገደደ ማለ ጀቴ ኮኖ ሰገለ ሸጌሰኒ ጅርቱ ጀለ ያዳ ሪከርዲ ጎቴ ጅርቲ ሃይሜኒ እንቲኒ ረቲ የቹደቱ ረቲ yooma akka nama tokkootti akka nama guddaa ta'a guddattanii bara ijoollee miti mamusin tidaarii galaa jirtu bara maal taatanii min isheeno amma yoomitti jecha nama gocha nama amma yoomitti innumti abbaa mana haadha manaa yoo kanaa olii hojjetee walii dabarsatee walii faana jiraata sin immoo ganaa itti adeemaa jirtu ta'eefi yoo walii dabarfattanii tokko yoo ibidda ta'e tokko gadi yoo jedhe malee akka kanatti lamaan keessan yeroo hunda ibidda taatanii yoo dhuftu ta'e sobadha waan maantaanidha jechuudha. Kun kanaafuu nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi bulee makaanii bulanii makaanii jiqijiqii yoo ta'e namnu sinsalacha dhaabbaa gizee tokko dhugaa rabbi dhaabbaa laala nama jibbisiisa nama salacha maaliif raftanii makaatanii kanuma yoo ta'e ta'u tasgabbaa hundumatti tasgabbii barbaachisa wanti hundun dhugaa rabbi waan nama jibbisiisu garuu wallahi dubartiin eessaan argadha jetti eessaan argachuuf amma isheen hirriba dhabaa bulte burukee eessaan akkam godhee haayimeef burukee addaan baasa jetti hirriba dhabaa bulte ganama galgala jechuudha. Ngoomi har'a haayimee fi burukeen addaan baanis rabbiin taasisiini. Ati bootaan qabdu jaallatte malee yeroof malee bootaan qabdu maali yoo ta'e kana beeke garuu wallahi bootaa hin qabdu. Nam tokko immoo yoo giddiin isa gashee yoo akka boodatti sigatu bari kana. Kanaafuu garaasaa argitee
yeroo hundatti hin taphatin. Otoo inni burkiyate waanuma kana jireenya isaa keessaa baasuu hin qabu. Nama dura dhiisee biraa deeme har'a yoo inni bakka gaarii ga'ee na barbaadu nama akkasii moo? Ani viidiyoo burkee ageera fiqireenyaa qabdaa duraan jedhanii nama gaafatanii kanaan dura jechuudha. Hin qabaa garuu akkan ol jedhee dubartiin ilaalle gooteen na biraa deemtee jedhe burkeen ani gaaffii gaafatanii gaaffii tokko irratti jechuudha ani hin dhagaye jechuudha. Maaliif jedhe naaf gaarii tokko na hojjettee toon ta'in akkan ol jedhee naman ilaalle na gootee adaba naa kennitee na biraa deemtee kanaaf ani dubartiitti siqu yeroo hundaa jedhee jechuudha dhugaa dubbachuu.